Micayyoon bukkeetti argitan kana sagalee ishee baay'ee hin dhageechisu garuu dubbachaatiin jirti. Gaaziitu irratti dhanganyoo ta'e jecha irratti fanadda'ee warratee lubbuun ishee ba'ee jira. Garuu fuula ishee akkasitti madeessee jira siniin jedha obboloota kiyyaa. Micayyoon kun biyya Arabaa keessa kan hojjettu akkuma kiyyaa akkuma keessanii. Balaa akkanaa rabbiin sinaa baasu nagaan si gaafachuun irraanfannee nagaa waaqayyo siniif haa baay'atu hordoftoota chaanaalii kootii ashama harka fuunee akkam jirtu nagaa keessanii ani nagaadha obboleettiin keessanii egaa har'a immoo karaan imalaa jira karaarraan deemaa jira. Akkuma karaarra deemaa jiru kana viidiyoo illee isinii waraabee jira. Oduu hundumtuu sobaa daandiin deemaa jira. Katamaa walakkaa bakka hundubasaan deemaa jira waan isin garramuchaadha har'a. Innaa waa'ee micayyoo kana dhugaa baay'ee tokko nama gaddisiisa. Micayyoon tuni biyya Arabaa kana keessatti jechaadha gaaziin irratti fanadda'ee warrateetu fuula ishii kana baay'ee miidhee jira. Akkasuma qoma ishee baay'ee miidhee jira jechaadha. Obboloota koo balaa akkanaa waaqayyoon sin haa baasu balaan ijoollee keenya irra gahaa oolu kun waanuma baay'ee laphee nama cabsudha. Ijoolleen keenya keessattuu reefu gara biyya Arabaa kana dhuftanii akkasuma warri dura jirtanillee isinoo dura jirtu maal seetan of eeggannaa sin barbaachisa. Fakkeenyaaf gaazii yeroo buqqistanii yeroo deebistanii bantan sirumayyuu waa'eedhuma gaazii buqqisaa fi banaa kana dhugaa waaqayyoo hin beeku jedhaan isin warri beektanis ta'e warri hin beeknes ta'e hin beeku ani beekee hin buqqisuu beekee hin banu jechuutu sinirra jira malee nam beekee banaa nam beekee buqqisaa gaafa jettu fakkeenyaaf buqqistee warrattee irraanfattee gaafa bantu mana keessa an taa'uuf yoo ta'e irraanfattee gubbaa isaatti gaafa bantu in fanadda'uuna lubbuu namaa balleessa jechaadha. Micayoota na waaqayyo lubbuu ishii baasee jira yaa wakkaatti haa miidhamtu malee baatee jirti siniin jedha. Kanaanuu waan nama gaddisiisu akkanatti miidhamtee miidhama akkanaa kanarra miidhamtee warratteetu ganaa immoo hojii Arabaa hojjetti baay'ee tokkoon gadda viidiyoo ishii jala seenee ilaalee jechaadha. Kanaanuu nama hojjisiisu jechaadha. Arabni gara jabeettidha yoomillee garaa nama illaaftu ijoollee keenya hin dhukkubsachaa jiru. Nuyi fodoo hojjetanii akkas ta'anii takka abadan hin jedhan isaanii. Isaan kan barbaadan yeroo hundumaa hojiin isaanii qofti maaliif hafaa garaan isaanii maaf irrata kana bichaadha. Isaan yeroo hundayyuu isuma kana bichaa fedhu waan ta'eef dhimma namaa hin qabani. Waaqayyoodhaan gaditti rabbi isa sin uume gaditti eenyudha seetan isinuma ofii keessaniif of eeggachuu dandeessu siniin jedha. Hin beeku jedhaani yeroo hin buqqisinaa siniin jedha. Mijoo tokko sina yaadadha gizee tokko akkasitti fanadda'ee garuu ishis lubbuu ishiin oole ijoollee baay'een argitu yoo ta'e lubbuu isaanii kan balleessaa oolu balaan gaazii kun baay'ee ulfaatadha. Ibsaa jedhaati gaazii jedhaati gaaziin baay'ee fanaddaanan hin guba waan ta'eef nama guba waan ta'eef balaa kana rabbiin nama baasu kun micayyoon kun akkasitti jismii ishii kana fuulli ishii kun gubatee nan hojjetadhee of jijjiira jedhanii dhugaa ani biyya ormaa kana keessatti bar mudaadhumaan gara biyyaa galu malee namni fayyaa ofii fudhatee gara biyyaatii dhufee gara biyyaatti galu hin jiru. Kaan dhukkubbii mataa godhataa kaan kulaalitii godhatee kaan immoo baqqaashuu dhukkuba garaagaraa tokko godhatee baay'ee isaanii argita. Micoon tokko amma qaroo dhabdee qaroollee kan dhabdee jechaadha. Waan adda addaatiin dhukkuba diiskillee kan godhatan ijoollee keenya jechaadha. Biyya ormaa kun jecha faayidaa ishiirra miidhaa kan qabdu miidhaa baay'een ijoollee baay'eerra kan ga'aa ooludha jechaadha. Kanaaf waaqayyo waan hundumarrayyuu nama haa baraaru waan akkanaa kana balaa akkana tasaa kana waan nama baraaru baay'ee tokkoon gadda dhugaa rabbiiti jechaadhaani. Namni bakka fayyaasaa fudhatee gaafa ba'ee akkuma nagaan hojjetadhee deebi'a jedhee gaafa immoo laala akkana taatee seexanni karaa dalgaa itti gortee warratte fuula namaa yookiin qaama namaa fayyaa fudhatanii ba'an kana akkasitti madeessuudhaan yeroo nama madeessitu baay'ee tokko namatti dhaga'ama. Micoo kana baay'eetti dhaga'ame. Egaa amshiroomaa mitiin darba wanti hin dabarre hin jiru. Hundumtuu yeroo dhumaa fi ammoo darbuuf jecha ammoo garuu baay'ee namatti dhaga'ama. Dhaga'amu dhiisee miti.
Akkasii isiniin jedha obboloota kiyyaa of eeggannaa godhadhaa isin obboloota koo isin hin baninaa hin cufinaa. Ani amma waggaa meeqa ergan dhufee biyya kana seenee guyyaa takka ofii kiyyaaf banee guyyaa takka ofii kiyyaaf cufee hin beeku jechaadha. Maaliifii ani hin beeku akkatti banan hin beeku akkatti qollofan hin beeku. Namoonni baay'een keessan ijoollee nama baay'ee na dubbisu keessaa mucoon tokko ofii kiyyaafan banaa ofii kiyyaafan cufaa jettee natti himtee jirti. Ani garuu nan sodaadha hin bantee hin cufini ofii isaaniitii hojjetanii jedhe. Namoonni tokko tokko immoo mana keessaayyuu kan hin qabne halaa kan qaban jiru jechaadha. Manni isin hojjettan suni haala gaaziin kan jiru mana keessa immoo kan itti fayyadaman jechaadha. Waan akkanaa kanas ijoolleen keenya kan ofii isaaniitii bananii ofii isaaniitii cufan jechaadha. Hin beeku jedhaan isaanaa cufan isaanaa banan isa wayya isiniin jedha malee gaafa tokko waan namarra gahu hin beekan waan hin beekne gaafa itti galtee tuttuqte gaaf tokkicha waan namarra gahu hin beekan sodaa miti immoo waaqayyo inni manaa nu baase tiksee keenya homaayyuun sodaannu garuu of eeggannoodhuma waaqayyoodhaan gaditti amma tokko of eeggannoo nullee of nu barbaachisaa bakka keenyatti isiniin jedha. Kanaaf akkas isiniin jechuu barbaade obboleetti keenya immoo maamiti abshir hin darba jennaan dhugaa rabbiiti hin darba jechuudha malee wanti godhamu hin jiru. Baay'ee tokkoon gadda yoggaa ishiin akkasitti ilaalu qaruun ishii garuu fayyaa ba'ee jira. Fuula ishiitti fanadda'ee gara qaama gara qomaa kanatti baay'ee fanadda jechaadha. Gara qomaa kana baay'ee eenyu jedhee jira jechaadha gubee jira. Umaamiti of dhugaa rabbi. Akkasii isiniin jechuu barbaada hordoftoota kiyyaa of eeggannaadha. Waan tokko viidiyoo tokko yeroo isin hojjedhu isinillee akka of eeggattan irraa akka barattanidha. Waan tokko viidiyoo tokko dhugaa rabbiiti jechaadha. Waan kamiyyuu ijoollee keenya kan nyaataman shamarroota keenya kan dhiiran nyaataman doorsifamanii nyaataman jechaadha. Waan baay'ee viidiyoon hojjedhu keessaa ijoollee baay'een viidiyoon hojjedhu sana gubbaarratti barumsa guddaa kan isiniif ta'ee fudhattanii jirtu. Kaan keessan immoo itti dhiistaniituma kan deemtanii jirtu. Warri deemtanirree deemaa isinii gaafa argitanii isinii gala isinii jedha waan ta'e gisee namni tokko naa waan jedhee amma dhaqanii keessa galanitti dhugaa namatti fakkaatu garuu gaafa namarra ga'e immoo nama edaa wanti isin dhugaadha nama jechisiisa isiniin jechuun barbaada hordoftoota chaanaalii kooti. Akkasii isiniin jedha mucayyoo kana du'aa godhaa fi kadhata keessan kadhadhaa fi isiniin jedha nagaatti fuula ishii bakkeetti haa deebisuuf iddootti haa deebisuu fi fayyina ishii bakkeetti haa deebisuuf waaqayyo isiniin jedha akkuma amantii keessanitti du'aa godhaa fi waaqayyoon kadhadhaa fayyisaadha isiniin jedha. Laayik sheer godhaa akkasuma immoo warri arra mana koo dhuftan maamila koo ta'uun dagatinaa. Kanaaf yeroo gaarii naaf qabaadha maamilli koo irra deemudha Beerut keessa socho'aa deemaatii jira homtuu hin jiru nagaadhaan isiniin jedha. Galata isaa deemmiin koo kunoo itti fufeetuma jira isiniin jedha hordoftoota chaanaalii kootii waan dhaggeeffattaniif galatoomaa. Maamila koo ta'uun dagatinaa baay'ee turtii gaarii viidiyoo biraatiin nutti deemnutti waaqayyo si wajjin haa ta'u.